Daawwattoota keenya akkam jirtu? Nageenyi badhaadha. Guyyaa irraa qophii teenya tan qorqortii irratti marii gochuudhaaf kabajamoo obbo Taayyee Danda'a asitti afeerree jirra. Turtii teenya nu wajjin godhaa isiniin jenna. Obbo Taayyee Danda'a waamicha keenya nuuf fudhattanii asitti nu argamu keessaniif guddaa galatooma. Ayyee isinillee nu yaamuu keessaniif ulfaadha. Torbaan irra dabarree kana saftii fi alada konferansii paartii badhaadhinaa gaggeeffamaa ture. Konferensiin gaggeeffamu kun ammatti barbaachisummaan isaa maaliif? Barbaachisummaan konferensii sanii jijjiiramaan waggaa 2 caalaa turree jirra. Paartiin badhaadhinaas erga hundeeffamee ji'oota lakkoofsisee jira. As keessatti injifannoowwan galmaan maal faadha? Karaa qabanne kanarraa immoo nu gufachiisuuf qormaatawwan jiran maal faadha akka jedhu sirriitti gamaggamanii deemsa itti aanu kallattii kaa'uuf waan barbaachiseedha jechuudha. Bareedaadha. Injifannooleen yaada badhaadhinaa kan dhufe maal faadha? Dhugaa dubbachuuf gaafa jijjiiramni kun eegalu biyyi tun afaan kufaatii turte. Dinagdeenis minda hojjetaa ka ji'a 2 kaffaluu hin danda'u ture. So jijjiiramni kun dhufuun isaa uummata biyya kanaatiif abdii, biyya tanallee akkasiin hin kufne kufaatirraa bittinnaa irraa ka baraare ture. Kun injifannoo jalqabaati. Saniin gamanatti biyya kana keessatti dirreen dimokiraasii dhiphaa ture. Dirree siyaasaa bal'isuudhaan nama hidhaa baasuu, kan baqate baqannaadhaa galchuu injifannoo gurguddaadha kaasitti galmaa'ee bilisummaa miidiyaa, bilisummaa namaa ka sabaaf sablammii hundaatu dhugoomee jira. Kun injifannoo lammaffaati. Ammallee karaa diinagdeetiinis yoo kalaallu taate qonnaan bulaa maqaa isaatiin daldalamaa bahe yeroo jalqabaatiif faayinaansiin baadiyyaa seerri isaa mirkanaa'ee qonnaan bulaan qabeenyi isaa, ooruun isaa, loon isaa, re'een isaa, gaalli isaa baankii Itoophiyaa keessatti beekame yeroo barbaadetti waan kana qabsiisee akka wabiititti liqeeffatee hojii barbaade hojjechuu akka danda'u jijjiirama hundee jijjiirama akka labsii lafaatiin walgituu danda'u qabee san biratti qonnaan bulaadhaaf ammas galteen qonnaa tiraaktera dabalatee kombaayineroota akkasumas paampiiwwan qoricha wanni akkanaa qonnaaf ka oolu qaraxa malee kanaan dura odoo maqaa isaatiin sirbamu odoo maqaa isaatiin iyyamu qonnaan bulaan homaarraan argatiin amma qaraxa malee akka galfatu kun immoo diinagdee Itoophiyaa keessattuu qaala'insa jireenyaa ammaa fi duraanillee mudataa ture kana hir'isuu keessatti gahee guddaa akka qabaatu wanni kun murtee guddaadha jechuudha. Kana biras darbee hidha haaromsaa kan sabbata haadha hiyyeessatirraa hiikamee horiin achi walitti funaannamee ijaarame ka hattuu natee ijaarsi bakka saniillee danqamee karaatti abjuun uummata miliyoona 110 karaa itti hafuuf ture san maqaa jijjiirama kanaatiin bakka kufee ka'ee achi keessatti ijaaramee amma sadarkaa bishaan qabu gahee jira. Kun sadarkaa injifannoo Aduwaatitti kalaalamu birmadummaa Itoophiyaa kan itti mirkanaa'e tokkummaan uummata Itoophiyaa abjuun uummata Itoophiyaa kan calaqqee itti mul'ise waan guddaadha jechuu dandeenya. Ashaaraa magariisaas biyya teenya maraamartoo hiyyummaa keessaa baasuudhaaf qilleensa biyya kanaa jireenyaaf mijataa akka ta'u roobi akka jiraatu akka waliigalaatitti aadaa kaleessa qabnu bosona kaleessa wajjin turre akka deebi'ee argamu haala qilleensaa faalama naannoo sadarkaa addunyaatittis giriin kaarbooniillee kaarboon daayooksaayidii kaarboon daldala kaarboonii keessallee sadarkaa galuu dandeenyuun biyya keenya hiyyummaan adda kutuudhaaf biyya tana akkasiin misoomtu gochuudhaaf waan tolchine baay'eedha ka jiru kun sirriitti ilaalamuu waan qabu. Injifannoon gama kanaan arganne waan namuu arguu danda'u keessattuu amma dhimma alaati irrattis ilaaluu dandeecha waraana Itoophiyaa fi Eertiraa kan abbaan fedhe eeguu dadhabe hooggansi haaromsaa dhaqee guyyaa 1-2 keessatti
marii gabaabaa hiikee jira. Sudaan ibidda achitti ka'u hooggansi keenya dhaqee dhaamsee jira. Sudaan lamaan keessatti Riek Machaarii fi Salva Kiir Keeniyaa fi Somaaliyaa gidduutti ibidda ka'u ture. Akka riijiniititti akka naannoo gaanfa Afrikaa kanatti wanni taphachaa turre waan guddaadha. Kun sirriitti waan laalamuu qabu injifannoo oliitii jechuu dandeenya. Achi keessatti akka biyyaatittis uummata sabaaf sablammii hedduutti fanjiin kanaan dura awwaalame kan namni waliin dubbachuu yoo rakkate waan san akka Itoophiyummaa fi dubbiin sabummaa akka waliin dhiinni akka wal qabatee deemuu danda'u keessattuu naannolee guddattoota jedhaman kan qarqaratti kan moggeeffaman akka siyaasa isaanii jiddu galeessatti dhufu wanni hojjetame tokkummaa Itoophiyaa cimsuufis federaalizimii dhugaa lafa qabsiisuufis dimokiraasii lafa qabsiisuufis wanni hojjetame waan gurguddaadha. Injifannoo kana lakkoofne irraa jechuudha. Bareedaadha. Gara gaaffiitti aantu dabarra. Konferansii kanarratti qormaata isin mudatee fi mudachaa ture akka paartii badhaadhinatti kaaftan keessaa maal faadhaatu jira? Dhugaa dubbachuuf injifannoowwan dhufan kun akkasumatti dirree nagayaati irratti dirree qulqulluu irratti waan dhufanii miti. Qormaata jajjabaa qormaata hamoo keessatti ka dhufan. Qormaati kun bakka lamatti ka laalaman. Tokkoffaan qormaata alaati. Qormaanni alaa yaa koovidii wal qabatee wanni ture jira. Inni addunyaatti ka dhufe sun diinagdee keenya siyaasa keenyas filannoo sila geggeessuu kaan hin wanqisee sababa saniin immoo burjaaja'insi dhufe jira. Sun akka tokkotti waan laalamu sanii olitti garuu Itoophiyaan akka diigamtu Itoophiyaan akka nagaan taane keessattuu hidha haaromsaatiin wajjin wal qabatee diinni humni alaa Itoophiyaanota hedduutti wal nyaatiinsi wal jibbiinsi akka dhufu ibidda qabsiisuuf yaaliin godhamaa ture jira. Ijipti waan harka keessa naqattee dhiibdu jira. Hundaa olitti garuu murni hamaan TPLF jedhamu kan uummata biyya kanaa hawaasa biyya kanaa qabeenya biyya kanaa haga nyaatu asitti nyaatee kaan illee immoo asii hatee biyya biraatitti kuuse. Murni kun hawaasa kana keessatti akka namni amantiidhaan sabaan waan nama qooduu danda'u hundaanuu wal qooduu danda'utti finxaaleeyyii akka Abaa Shanee fi kabiraas baay'eetu jira. Kana hundaa wajjin walitti hidhate akka nageenyi biyya kanaa jeeqamu gochaa ture. So nagaa kana gama tokkoon tasgabbeessaa as keessatti hojii hojjenneet injifannoon kun dhufe jechuudha. So qormaanni tokko qormaata alaa jedhama. Qormaata alaa kana olitti garuu qormaanni baay'ee jabaa ture. Qormaata keessooti. Keessoo paartii keessatti rakkoowwan gurguddoon sadan tokko uumamanii turani. Tokkoffaan rakkoo diinummaati. Paartii keessa taa'anii ilaalcha bakka biraa shamatachuun, paartii keessa taa'anii hojii sakaaluun, paartii keessa taa'anii diinaaf iccitii kennuun turee jira. Bakka lama dhaabbachuun turee jira. Ololaan waan silaa paartiin ittiin deemu odoo sirriitti ofii quba qabanuu akka hooggansi shakkamu akka paartiin wal hubatee hubannoodhaan qalbii tokkoon hin deemne waan akkasii gochuudhaaf keessoo paartiitii gubbaa haga jalaatitti wanni yaalame jira. Diinummaadhaan wanni wal qabatu. Lammaffaan deliveriidhaan wanni wal qabatu. Hojiidhaan wajjin wanni wal qabatu. Diinnis wanni inni hojjetu maalinni uummanni sadarkaa gajjallaa jiru tajaajila argachuu qabu akka dhabu piroojeektiiwwan hojjetamuu qaban akkan hojjetamne bakka jiran irratti nageenyi bakka kabajamuu qabutti akkan kabajamne sadarkaa jiranitti akka hojiin danqamu hojjechuun jira. Hojii silaa gaafatama silaa irraa eegamu hojjechuu dhabuudhaan kun paartiin akka uummata biratti amantii dhabu akka waan karoorfate raawwachuu dadhabu gochuun jira. Kun sadarkaa lammaffaatitti waan laallamu. Kana olitti immoo korraapshiniin wanni wal qabatu jira. Malaammaltummaa jechuudha. Malaammaltummaan yaa duraan uummanni keenya akka rakkootitti kakaafnee irratti qabsoofne rakkoo guddaan TPLF qabaachaa ture malaammaltummaadha. Hatuudha. Sadarkaa kanatti ammas waan san dura dhaabbannee falminee cabsinee erga raawwannee booda ammallee waanuma san fakkaatu paartii keenya keessa taa'ee waan silaa paartii keenyatti turii dibu
waan maqaa balleessu sadarkaa godaatitti haga mattaawaqaa ganda waraqaa eenyummaa ganda irratti uummanni tajaajila silaa tola bilisa akka lammummaatitti argachuu qabu sadarkaa sanitti akka bittaa ta'u godhamee wanni deemame jira. So kun rakkoo keessoo keenyaa akka nuyi ariitii jalqabneen kallattii jalqabne sanirra deemuu akka hin dandeenyeef gufuu nuti ta'e jechuudha. Kana qoratanii addaan baasanii qulqulleessaa deemuun barbaachisaa waan ta'eef kaayyoon koraa konferensichaas tokko kana jechuudha lamaan keessaa kana. Bareedaadha. Kanumaa wajji wal qabatee konferensiin kun murtii gurguddoo dabarsee jira. Murtiilee kana keessatti hooggantoota sadii sadarkaa isaaniitirraa ugguree gaggeessee jira. Badiin jiru maali? Maaliif hooggantoonni kun gaggeeffamuun barbaachisaa ta'ee mul'ate yeroo ammaatti? Sadarkaa duraatitti namuu beekuu qabu. Jaallan kana wajjin qabsaa'aa turre. Wareegamas wajjin kaffallee jirra. Jijjiiramas wajjin finnee jirra. Kana namuun haalu jechuudha. Garuu immoo gaafa badhaadhinni uumamuun gamanatti toora kanatti wanni wal makiinsi tooraa uumame jechuudha. Wal makiinsi tooraa gama tokkoon badhaadhinni hin baasu fedhii uummata Oromoo dabarsee kenna Oromummaa hin ajjeesaa akka jedhu alarraa lallabamu jira. Isinis dhagahaa turtan. Karaa biraatiin immoo sabaaf sablammii biraatitti waggaa dubbatamu badhaadhinni olaantummaa Oromoo mirkaneessaa sabaaf sablammii biraa balleessa jedhameetis dubbatamaa akka ture hin jira jechuudha. So toora kanatti wal makiinsi tooraa uumame as keessatti diinummaan dhalateera jechuudha. Diinummaan dhalate maalinni warra badhaadhina hin ta'in warra faallaa badhaadhinaa dhaabbatu wajjin yaadaan ejjennoodhaan gochaanis wal faana hiriiruun mul'atee jira jechuudha. Kun immoo paartiin sagantaadha, paartiin ajandaadha, paartiin imaammata, paartiin seera ittiin bulmaatati kana cabsanii warra biraa wajjin hiriiruun mul'atee jira tokko kan. Lammaffaa irratti akkuma duratti kaasee namni gaafa paartiidhaanis mootummaadhaanis gaafatamiin namatti kennamu gaafatamaa namatti kenname san akka barbaachisutti yeroo barbaachisu keessatti raawwatanii uummanni tajaajila argachuu qabu biyyi tajaajila argachuu qabu akka argatu gochuun namarraa eegama jechuudha. Sadarkaa kanatti jara amma murtiin itti darbe kana keessa hundumtuu jechuu karaa danda'amuun gaafatama itti kenname irratti akka barbaachisutti hojimaata mootummaa eeganii hojimaata paartii eeganii hojii raawwachuu hanqachuun hin jira jechuudha. Sadaffaa yaa hunda yoo laallachuu baate achi keessatti malaammaltummaadhaan hannaan ka gamagamamee jira jechuudha. Bakka adda addaatitti wanni ganaa qulqullaa'ee bahu akka jirutti ta'e konferansii irratti bakka akkanaatitti yeroo akkanaatitti hanni lakkaa'amuu danda'u jira jedhamee irratti ka'amee namoonni jara kana sadan qofa odoon ta'in ka biraasitti dabalamee kan ka'e wajjin waan jiruuf kunis akka qulqullaa'utti rakkoo waan ta'eef gamagamamee jira jechuudha. Kanaa achi hojimaata paartii immoo cabsuun hin jira jechuudha. Paartiin paartiidha akkan duras hin jedhe yoo mari'achuu barbaadde yoo yaada kee tarkaanfachiisuu barbaadde waltajjiin paartii hin jira. Waltajjii paartii kanarratti baatee dhiyaattee yaada addaa qabaattee tokko lama jettee waan irratti garaagarummaa qabdu himatta. Yoo garaagarummaa kee himattee waltajjiin si dhagahee yaadni kee yoo mo'ate namni harka sii baasee mo'atta jechuudha. Hoommoo yaadni kee kufe sadarkaa sanitti yaadni kee kufe yaada maajooritiitiin bitamtee deemta. Naan ta'ullee hoo jettee ibsitee kanaa achi naan ta'u jettee deemtaa jechuudha. Odoo paartii keessa jirtu keessattuu hooggansa olaanaa taatee bakka jirtutti waan silaa gabbahee alatti burjaajii uumu waan uummata keessatti shakkii uumuu danda'u sadarkaa sanitti yaada waltajjii paartiitii alatti tarkaanfachiisuun jira jechuudha. So achirratti hojimaata paartii cabsuudhaan hojimaata silaa deemamu seera dambii paartii cabsuudhaan wanni godhamee jira jechuudha. Sani olitti garuu akkan duratti siin jedhe diina wajjin hiriiruun hojimaata paartii cabsanii ministirii paartii odeeffannoo paartii aktiivistii adda addaatiif gurmaa'insa faallaa badhaadhinaatiif waan akkanaa kana dabarsuun hin jira. Yakka keessatti illee hirmaachuun hin jira. Yakki adda addaa yeroo adda addaatitti godhamee jira. Dhiyoo kanas ajjechaa Hacaaluutiin wal qabatee wanni godhamee jira. Ajjechaan sunu siyaasa fi karaa raawwatame sanitti aanee badiiwwan gubaatiin magaalaa ajjechaan uummataa
raawwatame sunis poolitikaadhaaf kan raawwatame. So achi keessatti gaafa qormaanni godhamu amma yeroota amma kaafne kana keessa kan maqaan isaanii isa wajjin wal qabatee ka'us jira jechuudha. So badiin gamaggamame konferensiin kana hunda gamaggameet sagalee guutuudhaan namoonni sadan kun akka nu biraa paartii keenyarraa koree giddu galeessaa paartii keenyarraa akka bahan yeroof akka boqotan yoommoo deebi'anii ilaalan akka paartiitti waan balleessanii irratti ka'e kan yoo qulqulleeffachuu danda'an yeroo biraa laallamuu fi akka danda'utti kaa'amee addaan cite jechuudha. Kana sirriitti beekuun hin barbaachisa. Kana badiin jiru. Gaariidha. Kanumaa wajjillee ammallee wal qabatee yaa'u gaggeessitoonni sadeen gaggeeffaman kun badiiwwan garaagaraa kan paartiidhaa cabsuu keessattis haa ta'u badiilee amma magaalaan gubachuunis maal ajjeechaa namoota gaggeeffamuu irratti raawwachuu teessimoo dhimmi isaanii gara heeraa fi seeraan gaafatamuutti tarkaanfachuun ni jiraatti jennee yaaduu dandeenya. Sadarkaa kanatti wanni ilaalamuu qabu maali? Yaa'u yeroo dheeraaf wanni baay'een seera cabsee oduu deemu badiillee oduu geechisu siyaasaa Itoophiyaa aadaa siyaasaa Itoophiyaa in jijjiirraa dimokiraasii kana namni haa baratu haa shaakalu jecha gatii kaffalaa dhufnee jirra. Kun aga lubbuu qaalii haa caalu balleessitutti nu geessiseera jechuudha. Akka sadarkaa san balleessuu fideera jechuudha. Wanni sun seera dhabdummaan sun. Amma kana caalaa waan deemuu dandeenyu miti. Kanaaf maalin namni kamuu ministeera haa ta'u, jeneraalaa haa ta'u, koree jiddu galeessaa haa ta'u, koree hojii raawwachiiftuu haa ta'u, bulchaa magaalaa haa ta'u, bulchaa godinaa haa ta'u, pirezidaantii naannoo haa ta'u, namni hundumtuu karaa heerri jedheen, karaa seerri jedheen gaafatama isaa hojii isaa raawwachuutu irra jiraata. Kun yoo jiraachuu baate bilisummaan akkanumaan gadhiifamu kun deebi'ee inni mataan isaa bilisummaa mataa isaa nyaate bilisummaa nyaate gabrummaa keessaa namni ba'uu hin dandeenyetti nu galchuuf deemaa jechuudha. Kanaaf maaliin wanni ta'uu qabu olaantummaa seeraa kabachiisuun dirqama ta'a jechuudha. Olaantummaa seeraa keessatti immoo namni hundumtuu eenyutu maal raawwate ilaalchaan namni yaada fe'ee qabachuu hin danda'a. Ilaalchaan yaada fe'ee qabachuu hin danda'a. Badhaadhinni nan baasu jechuun mirga. An badhaadhin irra wayyu paartii biraa hundeeffachuun mirga. Paartii duraan jiru itti dabalamuun mirga. Badhaadhina keessa ta'anii badhaadhina irratti hojjechuun akka paartiitti tarkaanfii paartii fudhannee jirra. Nu keessa taa'ee nu irratti hojjechuu hin danda'u. Paartii badhaadhinaa keessa taa'ee badhaadhina irratti diina wajjin hojjechuu hin danda'u. Paartii badhaadhinaa keessa taa'ee malaammaltummaa hojjechuu hin danda'u. Paartii badhaadhinaa keessa taa'ee tajaajila uummataa danquu hin danda'u. Paartii badhaadhinaa keessa taa'ee hojimaata badhaadhinaa cabsuu hin danda'u. Akka badhaadhinaatti kana fudhanneera. Kun hojimaata keenya dambii keenyaan ayyamu kana gochuun. Kana bira darbee garuu waa'ee akkaan nama gaafachiisu. Waan badii qabeenyaa keessatti harka qabaatoo ta'e. Waan ajjeechaa namaa keessatti harka qabaatoo ta'e. Waan ganuu biyyaa keessatti diina biyya tanaa wajjin hojjechuu wajjin waan harka qabaatoo ta'e. Eenyutu maal qabaa? San abbaa qulqulleessa. Diinummaan akka jiru arginee jirra. Badiinsaa hagayeessaa dhaqqaba ka jedhu poolisiidha ka qoratu. Kanaa achitti abbaan waan kun itti argame guddaa wanni jedhan hin jiru xiqqaa wanni jedhan hin jiru namoota sakaa isaatitti haga yakka raawwate san gaafatamni dhufuu qaba jechuudha. Akka keenyatti kana amanna han raawwatu immoo qaama seeraati. Konferensii kanarratti kallattiin dhumarratti keessan maal fakkaata? Dhumarratti wanni keenya tokkoffaa keessoo paartii qulqulleessuudha. Akkuma duratti kaasne paartiin keenya hannarraa qulqulluu ta'uu qaba. Ilaalcha badhaadhinaa qabachuu qaba. Raawwiidhaan dandeettiidhaan gahumsaan paartii namoota jajjaboo paartii namoota biyya jaalatanii ta'uutu irra jira. Kun kiliir sirriitti beekamuu qaba jechuudha. Kana ala ka deemu namni dandeettii dhabaaf yookaan kutannoo dhabaaf ajandaa nuyi qabannee deemu ajandaa badhaadhinaa, ajandaa misoomaa, ajandaa dimokiraasii raawwachuu hin dandeenye sadarkaa kamittuu paartii keenya keessa taa'ee uummata danquu hin danda'u, tajaajila uummataa danquu hin danda'u kun hin baafnaa jechuudha. Lammaffaan hattuun akkasumatti qabatee jechuudha. Keessoo paartii qulqulleessuudhaan badhaadhinni yoo xiqqaate qulqullinni harkasaa
qulqullinni harka isaa ulaagaa jalqabaate jechuudha. So hattuu keessa ka jiru nu keessa bahe. Badhaadhina keessa taa'ee ilaalcha biraa ka shamatate. Daandiin badhaadhina adeemsi dhaamu falaasamni dhaamu nan baasu hedhee ka yaaduu jiraate. Sunis bakki isaa nu bira miti nu biraa qulqullaa jechuudha. Kun sadarkaa naannootitti hooggansaa qabatee miseensaan qabatee hin qulqullaa jechuudha. Sadarkaa godinaatitti, sadarkaa magaalaatitti, sadarkaa aanaatitti, sadarkaa gandaatitti akkasitti deemna. Wanni nu hojjechuu deemu seenaa kaleessatti irraa barannee waan bade sirreessa waan gaggaarii kaleessa hojjetame irratti immoo dabalaa guddisaa gabbisa akka naannootittis Oromiyaa jabdu Oromiyaa badhaatu dhaloota dhufuuf akka Itoophiyaatittis Itoophiyaa jabdu Itoophiyaa tokkummaa qabdu Itoophiyaa sodaattamtu gaanfa Afrikaa keessatti an akkanaa ijaaruuf ka deemu ajandaa kanaan yaada kanaan namni amaneen wajjin dhufe sun dhufee jira namni kanaan amaneen immoo bakka isa fakkaatutti galaa baartii qulqulleessin tokko kana lammaffaa irratti olaantummaa seeraa akkan duratti kaase hin mirkaneessin olaantummaa seeraa hin mirkaneessin kanaan booda asiifachi bitaa mirga jajallatuun lalachisuun hin jiraatu jechuudha namuu seeraan buluu qaba as keessatti immoo uummanni olaantummaa seeraa ofii kabajuu qofa odoon ta'in nama seera cabsu saaxiluudhaan ragaa kennuudhaan olaantummaan seeraa akka mirkanaa'u qaama seeraa wajjin hojjechuutu irra jira olaantummaa seeraa mirkaneessuun kana san booda sadaffaa irratti hojiiwwan jalqabaman hojiin hidhaa haaromsaa sadarkaa eegameen ammas wanni hafu waan jiruuf hojiin ashaaraa magariisaa sadarkaa saniin hojiin misooma qonna keenya ammayyeessuun uummata keenya biyya hiyyummaa keessaa baasuun badhaadhinatti ceesisuun kaayoo keenya waan ta'eef kanarrattis hooggansi gubbaa akka jiru gubbaa jala jiru jabaatee akka hojjetu kunis kallattiin taa'ee jira jechuudha. Maayii irratti marii keenya walii galchuu dura wanni silaa dubbachuun qaba yookiin dhaamsa dabarfachuun qaba jettu yoo jiraatte carraasii kana. Wanni an dubbachuu qabu baay'ee dubbadhee jira. Kanaan duras dubbannee jira. Uummata keenyaaf waa lama dhaamuun barbaada. Tokkoffaa ajandaan badhaadhina maalinni ka jedhu sirriitti beekuudha gama keenyaan. Ajandaan badhaadhina uummata kan gama yaadatiin, gama dimokiraasiitiin, gama diinagdeetiin biyya kan rakkoo amma jiru kana furee biyyoota gurguddataniin wal qixxeessuuf hojjechuudha garri itti deemu badhaadhinatti ka deemu kana sirriitti beekuudha. Erga kana beekne immoo maalinni wanni kanaan faallaa ka jedhu qeesaa keessatti beekuun irra jira. Wanni ajandaa amantaan haa taatu gosaan haa taatu ajandaan isa diigu tokkummaa isaa cabsu qeesaatittu ajandaan akkanaa dhufe ajandaa isaati miti. Wayyaanee akka ittiin cabsuu danda'e hooggansa keessaa ka'e wajjin wal qabatee akka itti wayyaanee cabsuu danda'e tokkummaadhaan. So tokkummaa keessoo isaa jabeessuun irra jiru uummanni keenya. Gandaan amantiin waan biraa ta'een han isa qooduuf dhufu wanni sun faallaa isaa akka ta'e beekuu qaba. Lammaffaa sabaaf sablammii isa keessa jiruunis ollaa isaa jiru wajjinis ajandaa walitti isa buusuu jiraate kunis ajandaa isaati miti. Oromoodhaaf wanni tolu fira baay'eedha malee diina baay'ee miti. Ammoo faayidaan Oromoo bakki inni itti eegamuu qabu akka itti inni eegamuu danda'u Oromiyaa keessatti qofa miti. Oromoon Oromoodha Oromiyaadha ala bal'aa jira. Ammoo wanni Oromoon hojjetu wanni Oromiyaa keessatti hojjetamu ulaa ittiin bahee gabaa addunyaa dhaqqabu yoo qabaachuu baate sabaaf sablammii biraa bira deemee yoo gurguramuu baate gatii hin qabu jechuudha. Kanaaf hundi obboleeyyan keenya wajjin tokkummaa uumne fedhiif faayidaa keenya odoo dabarsineen kennin fedhiif faayidaa sabaaf sablammii biraa odoon sarbin Itoophiyaa tokkoomte Itoophiyaa jabaate Itoophiyaa badhaate keessa jiraachuu waan dandeenyuuf kallattii kanaan hubatamee dargaggeessi keenyas hayyoonni keenyas yaada isaanii sirreessanii waan isaanirraa eegamu akka gumaatan dhaamsa dabarsuun barbaadaa jechuudha. Obbo Taayyee Danda'aa kabajamaa asitti nu argamtanii marii sagantaa teenya qorqortii irratti nu laachuu keessaniif guddaa galatoomaa isiniin jenna maqaa daawwattoota keenyaatiin. Ayyee ulfaadha. Daawwattoota keenya sagantaa teenya tan qorqortii guyyaa irraa kabajamoo obbo Taayyee Danda'aa wajjin goone asuma irraa raawwanna. Marii teenya irraa hubannoo gaarii akka argattan abdii qabna.
turtii gaarii.